Waldaan Aksiyoonaa Inshuraansii Oromiyaa yaa'ii waliigala idilee 14ffaa fi ariifachiisa 9ffaa guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee Hoteela Skylight ta'een dhimmoota diinagdee fi industirii inshuraansii gama hojii sochii faayinaansii waliigalaa itti gaafatamummaa hawaasummaa fi bu'aawwan bara kana argate irratti bakka abbootiin aksiyoonaa fi keessummoonni argamanitti gaggeessaa oolee jira. Bara baajataa 2022-2023tti inshuraansii maayikiroo dabalatee sassaabbii tajaajila inshuraansii lubbuutiin ala irraa walumaa galatti qarshii biiliyoona 1.6 argachuu abbootii qabeenya aksiyoonichaaf kan ifoomsan miseensa boordii waldaa Aksiyoona Inshuraansii Oromiyaa kan ta'an obbo Salamoon Gadaa bara darbeerra parsantaa 74 bu'aa argachuu fi tajaajila inshuraansiiwwan biyya keenyaa keessaa sadarkaa lammaffaa kan arganne tajaajila inshuraansii lubbuus dachaan guddina argisiifne jedhu. Tajaajila inshuraansii lubbuu hoo ilaalle miliyoona 47 funaanuu dandeenye. Kuni inni barreen gaddaa miliyoona 19 ture. Dhibbentaa 143 guddate jechuudha. Tajaajilli inshuraansii lubbuu keenya guddina guddaadha. Baay'ee saffisaan guddachaa jira jechuudha. Taakaafil inshuraansii seera shari'aatiin hoogganamee hojjetamu wagguma darbe keessa jalqabnee wagguma tokko keessatti miliyoona 29 funaanuu jalqabnee dandeenyeerra. Kun immoo abdii guddaa gara fuulduraatti eriyaa kana jiru argisiisa jechuudha. Waldaan Aksiyoona Inshuraansii Oromiyaa qabeenya isaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufu bara kana immoo kan bara darbeera guddina argisiisuun qarshii biiliyoona 3.78 irraa akka ga'e yaa'icha irratti eerameera. Bara 2023 goolabamaa jirutti rakkoolee garaagaraa keessa darbuun kan bara darbeera guddina argisiisuun milkaa'inaan bu'aa olaanaa galmeessuu kan eeran obbo Salamoon Gadaa bara kana bu'aa qarshii miiliyoona 240 argachuun isaa bu'aa bara darbeera parsantii 64 caalmaa argisiisuun qabeenyi waldaa Aksiyoona Inshuraansii Oromiyaa akka dabale ifoomsan. Wanti baay'ee nama gammachiisu bu'aan argame kuni the majority harki guddaan direct operation irraa argame. Yeroo baay'ee industirii kana keessatti direct operation irraa argamu yeroo tokko break even illee yeroo itti ta'e bu'aan side business irraa illee yeroo argamutu jira. Inshuraansiin keenya fayya qabeessa ta'uu haala gaariidhaan hoogganamuusaa an argisiisu ta'uu isaati. Fudhatamummaan hawaasa biratti kubbaaniyyichi qabu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuu isaatiin dameewwan 56 naannoo Oromiyaa keessatti qabuun ala naannolee biyyattii keessatti babal'isuuf akka karoorfate yaa'icha irrattis eeramee jira. Gamoon muummee waldaa Aksiyoona Inshuraansii Oromiyaa yeroo karoorfameef keessatti akka xumuramuuf hordoffiin taasifamaa fi akka jiru kan eeran miseensi boordii waldaa Aksiyoona Inshuraansii Oromiyaa obbo Salamoon Gadaa guddina kubbaaniyyichaaf karoora gurguddoo qabatee jiraachuu eeruudhaan bara kana rakkoowwan hongee hawaasa keenya mudate dursinee qaqqabuun dirqama lammummaa keenyas baanii jirra jedhan. Dirqama hawaasummaa laallee uummata keenya gogiinsa miidhamee fi misooma adda addaatiif gara miliyoona 6.3 gargaarsa kennineerra mootummaa naannoo Oromiyaatiif mootummaa karaa isaaniitiin jechuudha. Karoora istiraateejii qabannee jirru cimsinee lafa buusnee karoorfannee jirra. Suni entirely inshuraansii keenya bu'uuraa geeddara jennee amannaa. Miseensota aksiyoonichaa irraas yaadonni jajjabeessan gaafiiwwan ka'uun koreewwan boordichaatiin deebiin laatameefii jira. Karoora guddina waldichaafis miseensota yaa'icha irratti argamanirraa sagalee guutuu argateera.